Media. Tataga! Ibla diidamii torba bara 2022tti baalaan finxaaleeyyiin Amaaraa humni faannoon elba 26 bara 2022tti bulchiinsi naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti hawaasa musliimaa irratti raawwate ulfaataadha. Humni kun garamitti deemaa akka jiru ragaa biraa tarreessuun hin barbaachisu. Gaafa daangaa Oromiyaa cabsee seenuun uummata Oromoo weeraree lubbuu hedduu balleesse manaa fi qabeenya ibiddaan gubee humni kun biyyattiifis uummataafis balaa ta'uu humna kana kan nu dhaga'e hagas mara hin turre. Har'a finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon ifatti amantii fi amantoota irratti duuluun tarkaanfii kaleessaa fudhateen ibse. Kaleessas har'as gocha humna finxaaleeyyii kanaan raawwatamu mootummaan federaalaa kan naannoo Amaaraa bobaa jala kaawwatanii jiran taa'atumaan ilaalaa jiru. Ammayyuu kun jalqaba humni kun sichi waan kana caaluu dalaga. Dhabamuu lubbuu uummataa fi barbadaa'uu qabeenyaa diigumsa biyyaa fi gumaacha olaanaa kennuun itti fufe. Mootummaan PP cal'isee humna kana ilaaluu isaatiin beekamtii kennuufiin wal nama hin gaafachiisu. Waa tokkoof dhaabbachuu isaanii qaamonni kunniin tarkaanfii farrummaa uummata nagaa irratti fudhataa jiraniin ifoomsu. Tarkaanfiin farrummaa fi tasummaa fudhatan hin qabne kaleessa humna finxaaleeyyii faannoo kanaan Gondar hawaasa musliimaa fi masgiidota irratti fudhatame musliimoota qofa osoo hin taane guutuu uummattoota biyyattii kan mormamuu fi balaaleffatamuudha. Kan kana dura dhaabbatamuudhas tarkaanfiin kun madaala kamiinuu fudhatama hin qabu. Haleellaan kaleessaa Gondar irratti raawwate kanaan namootni 21 ol ajjeefamanii jiru. Masjiidotaa fi manneen ibiddaan gubataniiru. Kanas manneen marii dhimmoota islaamummaa Finfinnee ibsa har'a Ebla 27 bara 2022 baaseen mirkaneessee jira. Tarkaanfii kana balaaleffachuun kanneen yakka kana raawwatan seeratti akka dhiyaatanis gaafate. Tarkaanfii fi badaa finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon kaleessa Gondaritti fudhate kana hawaasni musliimaa hiriira ba'uun balaaleffachuun itti fufanii jiru. Har'a Finfinnee masjida Anawaaritti namootni hedduun argamuun gocha kana balaaleffatuun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Akkasumas Dirre Dhawaanis bayanii sagalee isaanii dhageessisuun beeksisanii jiru. Akkasumas Elba 27 bara 2022tti waraanni bilisummaa Oromoo boonji'a tokko gidduutti dhabamsiisuu duulli farra dhiphee loltummaa jedhuun guutuu Oromiyaa irratti waraana kan labse mootummaan PP uummata nagaa irratti miidhaa olaanaa dhaqqabsiisaa akka jiru bal'inaan ibsamaa jira. Dulli kun erga jalqabee ji'a tokko dhumachuu kan ibsan maddeen waraana hidhattoota naannolee hundarraa hirmaachisee kan humni ittisa biyyaa itti hirmaatee fi humnaa fi qilleensa irraan qooda fudhataa jiru kanneen qe'ee Oromoo gubataa jiru. Qabeenyi manca'aa horiin saamamaa jira. Lubbuun uummata nagaa hedduun haala gaddisiisaan julmaan darbaa jira. Haalli Gondar shaggallinaa onnaa Abuunaa Gindaabarat keessa kan ta'aa jiru dhugaa olitti ibsame kanaan bareechee hubachiisa. Tarkaanfiin humna qilleensa PP xayyaara waraanaa yookiin diroonii jedhamuun jimaata darbee Ebla 22 bara 2022tti shaggar lixa onnaa Abuunaa Gindaabarat Dogoomaa Kibbaa jedhamutti galgala sa'aatii 6 irraa fudhatameen uummanni keenya nagaan namoonni 25 ol ta'an kan yeroo tokkochatti julmaan haleellaa xayyaaraa kanaan dhumatan. Manni ganda kanaa haleellaa xayyaaraa fi tarkaanfii waraana PP kana dheessuudhaan qe'ee fi maatii facaasee bosonaa fi holqatti akka galaa jiru mirkanaa'e. Haleellaan xayyaaraa kun bal'aa fi humna kan qabu ta'uu isaa irraa uummanni barraagee hallayyatti gad uf kan naqan hoggaa ta'u namoonni 7 hallayyaa keessatti kan du'anii fi gariin ammoo miidhaan qaamaa gurguddaan irra ga'uun baramee jira. Dubartoonni 5 bosona keessatti kan du'anii fi dubartiin tokko isaan keessaa haalli fayyummaa ishii rakkina irraa akka jiruu fi nyaatallee argachuu akka hin dandeenye jiraattonni naannoo hubachiisuun BBC'tti himan. Uummanni kun xayyaaraan reebamaa humna waraanaa mootummaa weeraramuun lubbuu ofii dhabuu qofa osoo hin taane qabeenyaa fi horiin isaanis saamamaa jira. Haaluma kanaan horiin uummataa 220 ol ta'uun saamuun akkasumas re'oota baay'ee ganda gooxii kibbaa keessaa qalatanii nyaachuun uummaticha akka harka qullatti hafu taasisanii jiru. Maqaa obbo balleessuu jedhuun duulli bal'aan lafoo fi qilleensa irraa mootummaan PP'n gaggeessaa jiru kun ammallee guutuu Oromiyaa keessatti kan itti fufu yoo ta'u uummanni haala nama gaddisiisuun balaa hamtuuf saaxilamaa jira. Uummata keenya keessaa fi alaan qonnaan bultoonni Oromoo qe'ee fi oorroo isaanii irratti waraanaa fi humna qilleensa PP'n dhumataa jiraniif sagalee ta'uudha qaban. Gochi bineensummaan mootummaa kanaa fi nuufii fi dadhabbii tokko malee hawaasa addunyaatti saaxiluun itti fufuu qabna jedhan.